Bobbagatti hawaasumti guutuun akka karrayyuttuu bobbagala dhabe maatiin beelaa jirti natti fakkaata akkuma warra kaabaa beelan fixan sanitti karrayyullee beelan fixuu barbaadan karoora qaban natti fakkaate jalqaban karoora sanii haalli karrayyuun keessa jirtu amma qabatamaan ka bobbagala hin qabne ka hoo gabbaate hidhamtu yookaan ajjeefamtu kakarri gad buutee ilmaan keetitti midhaan shammatattuun horii gurgurtee midhaan shammatattuun hin jirre haala kana command postiin duraanuu silaa biyya guutuutti labsamee jira haala hama xiyyeeffannoo mootummaatii fi waraanni irratti godhamee gartee addatti gartee moggeeffamee irratti duulamaa jira karrayyuun haalli keessa jiru karrayyuun haala du'aa fi jiruu fi haala bobbaa fi gala dhabuu keessa jira jechuudha ammaan tanatti. Mee obboleessa abbaa gadaa kan ajjeefame gadaa hawaas boru dhiyeenya kana Abiy Ahmed waan Tigraay irra gaheetu isinirra gahaa jedheeti warra karrayyuu sodaachise yookiin immoo itti dhaadate kan jedhutu dhagahamaati jira. Mee kun maalirraa ka'uudhani kana dura obboleessa kee dabalatee namoonni abbootiin gadaa hedduu yeroo ajjeefamanitti egaa hoggansi karrayyuu rashaname yookiin ajjeefame karrayyuun hoggansa hin qabu kan jedhutu jira. Hoggansa sana suna maalirra jira? Lammatas inni guddaan ka'umsisa waan Tigraay irra gaheetu isinirra gaha jedhee Abiy Ahmed kan warra karrayyuutti dhaadatuu fi maaliif ilaata? Eegala soomii jechi kun hagam dhugaadhaa miti sanii qaaman achiin jiru silaayi miti oduumaa fi oduma dabraa fi dabarsaati kan bira gahe kana manguddoo amma warra mana hidhatti argamanii namni tokko keessa du'e jedhanii wanti yan kanatu waajjira pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa dhaqanii yeroo jara kana barbaacha dhaqanii achumaan itti bilbilanii jennaanii soorii wanta uumamee fi hanquban qabu quba qabeenya kiyyaan alatti ta'ee jara dhumeef immoo gaddanatti dhagame ibsachaa waraana shanee isin keessa jiruuf keessaan baaftan taanaan wal dura dhaabbachuun keenya ammas itti fufaa wal dura dhaabbannaan keenya immoo yoo itti fufee wanta Tigraay irra geessantu isin eeggataa jeeti uummata sodaachisee jedhan ammoo waan ta'e kanaaf hanquban qabeenya kiyyaan alatti ta'e waan taateef kanaaf dhiifaman gaafadha ammoo gumaa jaraa ni kafallaa gumaa jara dhume ni kafallaa garuu san gochuudhaaf waraana shanee keessa jiruuf keessa baasadhaas yoo sun hin ta'in waan Tigraay irra geessantu isinitti dhufaa kana beekadhaa jedhe. Kana gaa sababni jeef san isuma beeka. Kana jechuudhaaf lafti fantaallee yookaan immoo qubsumti karrayyuudha lafti karrayyuudha jirtu tuni lafa istiraateejii waraanni adda bilisummaa Oromoodhaa keessa sossoo'uudhaaf mijataa taatellee miti. Tokkoffaa bishaanuu akka garatti barbaadanii argachuun nama dhibaa. Lammaffaa bosonni hin jiru. Waraanni bakka dawoo mataatti qabatu aduu jala itti dheessu diina jalalleedha waraanuma mootummaa jalalleedha itti golga godhatu hin qabu waan taateef lafa tasa waraanni adda bilisummaa Oromoo keessatti sarvaayiv ta'ee jiraachuu danda'u miti lafti sun yoo haqa dubban kuni akkanatti fakkaatutti maqaa ittiin uummata kana balleessuudhaaf itti karoorfatame yoo ta'e malee kuni qabatamaa fi haqarraa waan fagaate. Kabiraa uummanni hayyuudha kana booda sirni bulchiinsa isaa badee maali wanti yamu sun wanta yaadamu. Karrayyuun sirna gadaatiin buluu ka'ee galte erguma lafa fantaallee san irra qubattee iyyuu karrayyuun waggaa 40 walitti naannessee gara waggaa 3,000 fi wayitii sirna gadaa kanaan bulaa jira. Bara sirni gadaa Booranaa adda citee Booranni waggaa 30
gadaan adda bahee deebi'ee riibiyuun godhallee karrayyuun takkaadhaan sirna gadaa hin adda tembe abu sirna dhufaa fi dabra hunda keessatti gadaa tanaan diinarraani har'a sirna gadaa san balleessu hambuma seenaa gadaa tan dhabamsiisuudhaaf yoo karoorfatanii kan malee wanti biraa sababni tokkollee ni jiraatanii yaadu garuu akka amma yaadametti hoogganoonni sirna gadaadhaa suni murruktaanii jiru kana booda sirni gadaadhaa badee kan jiru sun dogoggora guddaadha maaliif duraanuma karrayyuun gaafa sirna gadaadhaa kana bu'uuressitee sirna kana gartee seera isaa tumtee heera isaa lallabdee dameetti baasanii asiin gaamsanii tuutti shananuu gadaa sanatti uffatti michilleen tarmii sirna bulchiinsa isaatti naannee waggaa 40tti isa ga'e malee gadaan tam michillee qofaa miti michillee yoo gadaan tun kallattii isin ittiin deemuu qabdu yoo gadi dhiisisee kara ofii barbaadetti warri qabu kun kara ofii barbaadetti sheeppi godha hojii tuutti shanan gadi haftan dhiifti tuutti afran gadi haftan dhiifti gadaan teessanii miti gadaan tabiyyaati gadaan ilmoo rabbiiti gadaan balleessitan jedhaniiti sirratti hiriira ba'u uummanni kanaafi gadaan duraanumaa abbaan gadaadhaa Kadiir Hawaas boruudhaa ilma namaati gadaa keessatti mudannoon hedduun akka dhuftu ni beekanii damni du'u jira ciiftee du'u jira fayyadhabaan du'u jira osoo sirna kana gaggeessuudha adeemtu diina lolamtee du'u jira balaan akkanaa sun dhuftee du'u jira kana hundumaafuu qophiin jira sirna gadaa keessattuu qophii jira qophii kanaaf wal duraa duuban nama eeggataa tokkoffaa lamaffaa sadaffaa jetteetiin durattuu namni jira sirnuma keessattuu warra jilaa keessayis warra sabbataa keessayis warra bokkuu keessayis qaalluu keessayis warra tikaa hundumaa keessa akkasitti jira waan taateef gadaan hin baddu san isin iyyaachisanii sun akka itti deemtu sun waan xumuramee durattuu lafa jiru namumatu bakka du'e namumatu bakka bu'aa sun isin iyyaachisanii sirni gadaadhaa hanga kana sharafa boo namni dhufee dabre malee kanuman jechuu barbaada. Gaariidha. Egaa gara rukeessatti darbaame rukeessa abbootii gadaa walitti qabanii yeroo ajjeesan sanatti shaneedha. Shaneet ajjeesee nuyi miti jedhanii warri Oppiidiyoo egaa amma oduun tokko kan ba'aa jiru kan waan ta'eef dhiifama garuu ammas akka Tigraay taatu yoo harka nutti hin kenninne akka Tigraay taatu kan jedhutu jira. Walumaa galatti otoo finxaaleeyyiin naannoo Amaaraa dhufee karaa naannoo Qorkeetini ganda dhaabbatee yeroo jiru warrumaa hin dubbanne yeroo karrayyuun rakkatumaa hin dubbanne yeroo ajjeefamumaa hin dubbanne amma yeroo karrayyuun ofirraa qoluudhaaf yaalii godhummoo shaneedha yeroo jedhanii kana walumaa galatti maaliif karrayyuu irratti xiyyeeffatanii karrayyuudhaa fi gara laafuu maaliif dadhaban otoo isaanumtuu bulchan warra Oppiidiyoo kun maaliif sitti fakkaata rukeessa? Gaariidha dajane gaaffii tana ittiin deebi'a dura yaada dura gadaa gaafatte jaalo gadaa gaafatte inni si deebisisan irratti yaada gabaabdu hubannoo waliigalaatiif warra dhaggeeffatu Oromoo maraaf kenna. Amma naareetiivii dogoggoraa tokkotu jira kan mootummaan gadaa keessa seenee gartee gadaa Booranaa gadaa Karrayyuu gadaa Ituu gadaa Arsii abbaa gadaa abaluu jedhan tokko wanni kun dogoggora akkaataan gadaan itti ijaaramte akkasii miti wanni gadaa abbaa gadaa Karrayyuu wanni jedhan hin jiru. To begin with, jalqabumayyuu abbaa gadaa Karrayyuu wanni jedhan hin jiru. Laal gadaan tuuta shan qabdi. Siif odoon hin ta'in yookaan nu warra haasootti jiru odoon ta'in akkuma namni hubatuuf caasuma gadaa kanayyuu namni maal akka ta'e hubatu. Maaliif sodaan Karrayyuun abbaa gadaa dhabdee kana booda gadatu jigaa jedhanii sodaatan kuni waan sirni gadaa ta'e caasaa sirna gadaa beekuu dhaburraa kamattu. Oromoon irra guddaan gadaan harkaa baddee waan jirtuuf gadaa piraaktis gochaa waan hin guddanneef hin beeku namni gadaa makuma qofatti beeka namni. Caasan gadaadhaa akkana. Amma kan kafagoo dhiisu gadaa takka naannoo Karrayyuudhaa jirtu qofarraa mee sineabsu hunduu takkuma uumaadha. Booda namni kararra hoomanse malee. Amma
abbaan bokkuu nuti abbaa bokkuu jenna yookaan abbaa gadaa jette Oromooni abbaan bokkuu tokkichaa miti abbaan bokkuu shani yoo akka karrayyuutti dhufna kudhani maaliif karrayyuun duruma for security reasons gadaa ufii tana baasuu fi dullachatti baaftee bakka lama gootee oofti wal bira amma fakkeenyaaf abboonni gadaa kadhuman kun warreen miseensotni gadaa michillee raa tuutni michillee amma tuutni michillee baasu jira tuuta michillee dullachaa jira warri amma dhuman kuni tuuta michillee dullachaa keessa kabaaso active jechu active abbaa bokkuun akkuma sanitti jira jechu guutuun hin tuqam cinaan tokko jechu kabiraa inactive ka ta'e saddeettu jira saddeet warri gadaa saddeettu jira tuuta afran bakka lamatti hoggaa baay'iste kabaaso fi dullachaa hoggaa saddeettu jira abbaan bokkuutii fi caasan sirna gadaa ka kanarraa hafe saddeettu jira ka amma michilleeti wajji sagaltu jira oduma caasaa guutuu cabsaniiwu jechu oduma caasaa guutuu michillee dullachaa cabsaniiwu meeqa jira jettu sagaltu jira jettu caasan akkasi dhiisi warra duuban eeggatu dhiisitiif warra gadaan ibsisan dhiisi kanaafu caasan gadaa caasaa namni itti dhufee mataa keessa kurkumiidhaan dha'ee balleessuu miti akkasitti namni akka hubatu barbaada sanachitti bira dabree gaaffii ati na gaafatte kadayyuu maaliif naatoo dhabanii fi maaliif gartee roorroon adda addaa kan irra jirtu maaliif bifa kanaan shaneetu sin keessa jira maalii jedhanii fixuu danda'ani kajoo dajane waan kana akkaataa itti hubadhuun qaba akkaataa ani itti hubadhu tokkoffaa shanee wanni jedhanii akkuma kana dura jawaaroggaa dubbatu gartee 3Ds jedhee gartee ummata tokko gartee maqaa itti gooteeti maqaa saniin gartee maqaa balleessitee achirraa balleessite jechu shane Oromoo guutuudhaan irra shane jechaa jira nama ajjeesuu barbaadan hundaanuu shane jedhan Amaanu'eel gaafa shane jedhanii micaa diyaaqoonii homaa takka hin beekne waan siyaasarraa karrayyuus kanumaaf fidan maaliif garuu amma karrayyuu irratti xiyyeeffatan tajettu sii deebisa wanni karrayyuu irratti xiyyeeffatanii bara sadeen dabre keessatti naannoo hundaa abbaa gadaa jedhanii uf jalatti incorporate godhanii jiran abbaa gadaa ufii itti shuummatanii bakkuma gadaan hin jirre abbaan gadaa jira bakka gadaan hin jirre waan gadaa fakkaattu hin jirre yoo abbaan gadaa jira abbaa gadaa jedhanii ka walitti qabanii ciisan kun hundi gadaan qabu gadaa itti abbaatis hin qabu shuumaaminti oppidiyooti yookaan dabballee oppidiyooti malee abbaa gadaati miti gadaa tamitti abbaa inni gadaa michilleeti moo tameelbaati moo tasabbaakaati moo ta'eessaati hin jiru hin qabu hoo gaafatte miseensi kee gadaa maaloo jetteen hin qabu ammoo abbaa gadaa tofiinja gadaa tamitti abbaa kuni shumaaminti oppidiyoon sirna kana sirna gada maqaa gadatti hirkattee naannoo hundatti muddattee jirte karrayyuu irratti kana muddatu hin dandeenye maaliif caasaa gadaattu jirare ka uumama abbaa gadaa jettee nama itti gabbiduu hin dandeessu so what did they do tokkoffaa wanni godhan okay ummata kana abbaa gadaa jennetti gadi fiduu hin dandeenyu maaliif gadaa duraan qabanii gadatu jira caasaa gadaa jira abbaa gadaa ka uumaattu jira homaa gochuun maal gochuudha isaan ofitti harkisuu qabna harkisnee deeggartuu dhaaba keenyaa kana gochuu qabna ka jechuun caasaa mootummaa adda addaa keessa bobbaasan jechuudha gara turizimiiti maqaa turizimiitiin haa ta'u ol yaamanii finfinnee shirna adda addaa irratti yaamanii abbaa gadaa kanatti uf dhiyeessuu yaalanii waan hunda godhanii makiinaa fayyisi badhaasne jedhanii ol yaamanii achirraa gartee walitti akka nama deeggarsa karrayyuu argachuuf deeggarsa warra gadaa argachuun barbaachisaa ta'uu hubatan maaliif kun namuu waan beekuuf kanaaf warra gadaa kana ofitti harkisanii deeggaraa sirna kanaa gochuu barbaadan garuu karrayyuun afaan dhaattee cal'iftee tuma gartee humna isaanii loltu waan hin qabneef bakka yaaman dhattee garaa ofii dhuffattee bakka ofii yaaman dhattee haa galtu malee garaan isaanii wajji akka hin jirre yoo margan dhiyoo tana gaafa abiyyi duulee naan uummanni hundi na jala duulaa jedhee duulee dhiise nan duula jedhee raannaan namni hundi qeesii fi sheekii fi xiqqaa guddaa hundi gartee erga piraayim ministeeriin kiyya duulee ammaaliin eegaa anis nan duulaa jedhanii olola akkasii piipiin oofaa turte sanii karrayyuu irratti ololli dalagamee ture yoo ka yaaddattan taate feesbuuk kanarratti sooshaal miidiyaa irratti sheerii gochaa ture karrayyuun duuluu fi goottottan duraanuu ummata lolaan beekame karrayyuuni goottottan obboleeyyan isaanii affa ummata affaaritti makamtee adda waraanatti juuntaa cabsuuf ka jedhu maxxansaa turan addisuu araggaafaan eenyu jettanii micatti looloo hoolaand irraa galte tana amaggisheefaan taayee dandaafaan
miidiyaan isaan qaban hundi suuraa karrayyuu warra gabayaa bu'uuf ka'e qawwee harka naqanii kaasanii karrayyuun adda waraanaa duuluu fi ijaan. Ololli kun bulee jalaa fashale nama tokkicha duulchisan dhaban. They are embarrassed. Akka malee amata sitii jala deemnee ofitti qabuuf yaallee uummanni kun amma mooticha keenya duratti baanee kun oduuluuf jennee bariisaa nama tokkollee keessaa yeroo dhabnu maal ka jiru viidiyoon akka malee aartee gubatte. Akka malee aartee gubattee tarkaanfiin itti aanu maal gootee shanetu keessa jira kanaaf uummanni kun nu gargaaruu didanii ka jiru duula itti bante qawwee fidaadhaa jette keessa yaa'uu jalqabde. Shanet isin keessa jira shanee of keessaa baasa jettee keessa yaa'uu jalqabdee booda lolamte. Lolamnaan namoonni dhumuu ta'an. Hoggaa namoonni dhuman aarri duraanu jaranuu itti dabale. Aarri duraan embarrassed ta'anii infuriated ta'anii akka malee of jibbanii uummanni kun maqaa nu balleesse gartee deeggarsa keenya nu harkaa cabse jedhanii gartee sagalee keenya gartee